odeeffannoon keenyarraa maqaadhaan kan wal qabatudha jechuudha. Egaa addunyaa kana irratti maqaalee jiran keessa maqaan namoota hedduudhaan moggaafamuudhaan addunyaa kana irratti dursaa jiru maqaa kam akka ta'ee fi namoota hagamtu moggaafate qorannoon haga gaggeeffame qofatti jechuudha. Namoota meeqatu moggaafatee kan jedhu kan waliin ilaaluta jechuudha. Maqaan addunyaa kana irratti namoota hedduudhaan moggee jiru kuni akka qorannoon istaatiksii addunyaa bara 2023 gaggeeffame agarsiisutti maqaan hedduminaan namoota addunyaa biratti moggaafamee beekamee jiru maqaa Muhammad jedhudha. Namni maqaa kana jalqaba moggaafate ergamaa Rabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaatu duratti maqaa kana moggaafate. Isa duratti maqaan kuni moggee akka hin jirrellee ni dubbatama jechuudha. Maqaan kana namni yeroo jalqabaa moggaafatee isa jechuudha. Eegasii maqaan kuni namoota hedduu biratti maqaa jaallatamu yoo ta'u, namoota miiliyoona 133 oltu maqaa kana moggaafatee jira. Kuni ragaa qorannoodhaan agarsiisu malee bakka qorannoon kun hin dhaqqabinitti sanii ol ta'uu danda'a jechuudha. Garuu haga ammaatti maqaa baay'inaan addunyaa kanarra jiru namoota miiliyoona 133 ol maqaa Muhammad jedhu moggaafatanii jiru jechuudha. Ragaan kun kan dhaabbanni istaatiksii addunyaa bara 2023 akka lakkoofsa Awuroopaatti baasee ta'us egaa lakkoofsi nama maqaa kana qabanii kanaa ol akka ta'u dhaabbatichi ifoomsee jira jechuudha. Kan si ajaa'ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaa isaa qofa osoo hin taane namoota gaggaarii addunyaa irratti dhiibbaa gurguddaa uumanii darbu. Namoota gaggaarii addunyaa kanaaf waan guddaa buusanii darban gama saayinsiin teknooloojiin ta'e gama beekumsa barnoota garaagaraa kanaanis ta'e fayyaadhaan ta'e kallattii hundaanuu namoota waan gaarii addunyaa kanaaf dabarsanii deeman keessaa tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam durarratti isaatu argama jechuudha. Egaa maqaa addunyaa biratti beekamuu fi akkasumas illee namoota hagamii moggaafatee ka jedhu odeeffannoon interraaf qabanne kana fakkaata. Ulfaadaa galatoomaa isiniin jenna. Mana kana hordofuu hin dagatinaa.